Humnooti mootummaa waraana cinatti saamicha qabeenya uummataa irratti bobba'aa jiran waraanni bilisummaa Oromoo hime. Lola uummata nagaa irratti banuun gamatti akeeka uummata beelessuudhaan jilbiinfachiisuu qabatee ka bobba'u waraanni bilchiginaa giddugaleessa kaabaa fi kaaba lixa shaggaritti humna lolu cinatti humna saamtuu hiriirsee midhaanii fi qabeenya uummataa fe'achaa jira jedha. Ajajaa ittaanan waraana bilisummaa Oromoo ka giddugaleessaa Booree Lammii. Guyyoota darban keessa konyaawwan kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa lolli jabaan jiraachuu fi lola kanaan waraanni isaanii of kaluu himee jira. Gabaasii dabalataa ittaanee dhiyaata. Waraana qindaa guyyoota muraasa dura Oromiyaa irratti labsame hordofee lolli guguddaan Oromiyaa kutaa kakkaatti humnoota bilchiginaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamaa jira. Giddugaleessa Oromiyaatti konyaalee kaabaa fi kaaba lixa shaggar keessa kasocho'u waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota darban waraana jabaa keessa turuu fi waraana kanaanis of kaluu hima. Gara kaabaa kanarra gara Abootee Kuyyuu fi Dagamirra baay'ataa kallattii godina addaa kanallee akkasuma lixa Gaadaa Bargaa meettaa lamaan dabalatee Abunaa Gidda Baratiif kaarisiilleen akkasuma sochii jira. Duuluma qindaa'aadha waan taateef wantichi gamaa gamanaan fuula walitti deeffataa tariitii garri lolli itti hammaatu jechuu kiyya garri ammasiin jedhu kun. Waraanni bilchiginaa qondaalota waraanaa olaanoo dabalatee kasaaraa guddaa argee jedha. Waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessa ajajaa ittaanan konyaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar Booree Lammii. Waraanni lakkii milkiidhuma gara Abootee sun faan milkii ajaa'ibaa ture. Gaagaama guddoo irraan ga'ee qondaalota illee dhabdee namoota hedduun illee waraana sun irratti dhabamee. Konkolaattota waraanaan socho'uuf kan yaadde waraanni mootummaa bakka hedduutti imaltoota bittinsuudhaan konkolaachiftoota geejjiba uummataa dirqisiisee ittiin socho'aa jiraachuu kaa'imu qondaalli waboo kun uummanni of eeggannoo akka godhu akeekkachiisa. Humnoonni mootummaa waraana cinatti saamicha qabeenya uummataa irratti bobba'aa akka jiranillee qondaalli waraana bilisummaa Oromoo kun himee jira. Lola uummata nagaa irratti banuun gamatti akeeka uummata beelessuun jilbiinfachiisuu sagantaa waraanaa godhatee ka bobba'u waraanni bilchiginaa giddugaleessa kaabaa fi kaaba lixa shaggaritti humna lolu cinatti humna saamtuu hiriirsee midhaanii fi qabeenya uummataa fe'achaa jira jedha. Waraanni kun amma gosa baay'ee jira beektaa. Waraanni amma duula ammaa kana keessatti tokkoon waraanni makalaakayaan jira, federaal poolisiin jira, liyyuu hayiliin jirti, humna addaa inni kun poolisiin jira, milishaan jira. Milishaatti dabalee uummatillee lolicha irratti akka hirmaatuu fi dirqamaan manarra deemaniitti yaasu yoo namni gara shanee jedhuuni. Humni garii lola yoo waraana wajjin dhukaasa jalqabu waraanni walakkaan ammoo dudduub deebi'eetii lafa argitee dudduuba waraanaa lolli taa'ee jiru suni midhaan uummataa saamaa jechuudha. Midhaan fe'ata. Fakkeenyaaf amma kaabunaa yoo xiqqaate gara kuntaala 500tti dhiyaata. Nam tokko yala nagaadeedha. Daldalaadha karaa itti Finfinnee geeffatu dhabee karaa cufaa waan taateef kuntaala 250 xaafii manatti kuusee midhaan shaneedha sitti kuusee jira jedhanii manaa fe'atanii jechuudha argitee. Kaisaa malee ka uummata nagaallee gara kuntaala 250 olii walitti kuntaala 500 oliiti. Sana miidiyaadhaan illee isaanillee akka waan injifannootti gabaafachaa turan jechuudha. Kaleessa garmalee makkanallee gara harree 100 fe'atanii walakkaa isaa ijoolleen reebee irraa buusee harree 100 kataatu garuu fe'atanii argitee gara magaalaatiin gahatanii. Saamicha akkasiitti jira siree illee saamu siree gartee siree namni dalaguullee saamu jechuudha. Sirnichi waraana bilisummaa Oromoo dhoksee kan waraansisu uummata waan ta'eef uummata beelessuun waraanicha beelessuudha jechuudhaan beela akka tooftaa waraanaatti qabatee socho'aa jira jedha Booreen. Saamicha akkasii kun iddoo hunda jira baay'ee waan aanaadhaaf gandaan gargar qooddu miti iddoo hunda ajandaan jiru sanuma waraanni kun isaan irraa nyaataa isaan irraa dhugaa uummata kanatu of keessa dhoksee. Uummati kun yaa beela'u yoo uummati kun beela ishiin illee waan nyaattu hin qabdu ilaalcha akkasii waan qabaniif saamichi kun argite iddoo hunda jira. Sagantumti isaaniitti iyyuu sana uummata kana hungeessuu karaa itti cufuu akka inni argitee magaala dhaqee waan bitanne akka inni suuqidhaa waan bitanne gochuu inni magaala keessa jiru magaala alatti bahuun dhorkaadha. Wanni uummata irratti deemaa jiru naanna'ee amma uummaticha marfama waraanaa keessa galchanii uummaticha beelessuu waan jedhu sun fakkaata. Waraana naannoo Tigraay keessa ture keessatti uummata beelessuu akka tooftaa waraanaatti itti fayyadamaa akka ture sirni bilchiginaa gochaan kun gochaa yakka waraanaatti jedhamuudhaan hawaasa addunyaarraa balaaleffatamaa turuun ni yaadatama.
godina shawaa lixaatti qeerroon aanaa calliyaa daandii gara midaaqanyii fi waayyuu gooban geessu cufuudhaan gochaa duguuggaa sanyii uummata isaanii irratti raawwatamaa jiruu fi labsa waraanaa bilisummaa Oromoo balleessuuf labsamee qolataa jiru. Maddeen naannichaa akka jedhanitti qeerroon bakka addaa Leencaa jedhamutti daandii guddaa haala banuuf rakkisaa ta'een cufuudhaan sochii waraana bilchiginaa danqanii jiru. Kutaalee Oromiyaa waraana keessatti deemaa jiru biroottis uummanni wal ta'ee waraana Oromiyaa irratti labsamee bifa kanaan akka qolatuuf waamichi dhiyaatee jira. Yihuun Ingidaa bal'iseesinitti. godina shawaa lixaa aanaa calliyaatti qeerroo fi jiraattonni naannoo wal ta'uun lola uummata Oromoo naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u jiraatu duguuguu fi waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf labsame waloon qolataa jiraachuun himame. qeerroo fi jiraattonni aanaa calliyaa daandii gara aanaa midaaqanyii fi waayyuu gooban geessu cufuun sochii waraana bilchiginnaa danqanii hawaasa isaanii gara jabina humnoota bilchiginnaatiin qeessaa irratti dhiigaa jiru baraaruu irratti argamu. Kana malees bifa garaagaraan qabsoo dhalattoonni sabichaa kabajamuu mirga uummata Oromoof taasisan tumsaa jiraachuu maddeen naannicharraa odeeffannee jira. Maddeen odeeffannoo OMN naannichaa akka nuuf ibsanitti keessumaa bakka adda Leencaa jedhamutti qeerroon daandii kutuu fi haala banuuf rakkisaa ta'een cufuun sochii waraana bilchiginnaa danqaniiru. qeerroon daandii konkolaataa aanaa calliyaa aanaa midaaqanyii geessu qotuu fi mukeen gurguddaa fi dhakaa itti guuruun cufee jibbinsa waraana mootummaaf qabuu fi jaalalaa fi deeggarsa waraana bilisummaa Oromoof qabu guyyaa adii gochaan itti argisiisee jira. Waraanni bilchiginnaa haala isa mudateen rifaatuu keessa seenuu kan ibsan maddeen odeeffannoo OMN kunneen kaleessa uummata gabaa magaalaa Geedoo dhaqu guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin dirqisiisuun daandii magaalaa Geedoo hanga Leencaatti cufamee ture bansiisuuf yaalaa turanii jedhan. Haa ta'u malee daandiin iddoo Leencaa jedhamurraa eegalee hanga magaalaa Baallammeetti jiru ammallee cufaa ta'us ibsaniiru. qeerroon daandii kutuun wal qabatee murni aangoorra jiru waraana isaa lola naannichatti geggeeffamaa jiruun madaa'an kaafachuuf illee danqameeraa jedhu maddeen OMN. Daandii kutuun alattis qeerroon waraana bilisummaa Oromoof tumsa garaagaraa gochaa jiraachuu ibsaniiru. Gama biroon waraanni mootummaa magaalaa Baallammii keessa buufatee jiru abbootii qabeenyaa fi ilmaan isaanii adamsanii hidhuun maallaqa uummatarraa saamaa jiraachuu maddeen keenya ibsaniiru. Magaalaa Geedoottis haala wal fakkaatutu mul'ataa jedhan. Namni qarshii hin qabne mana hidhaatii hin ba'usi irreebamas yoo barbaadan ni ajjeefama. Kan qarshii qabu garuu amma isaan jedhanii sana kaffalee mucaasaa baafataa yookaan ofiisaa ba'aa jira jechuudha. Kanaaf waraanni mootummaa magaalaa keessa naanna'ee abbootii qabeenyaa fi namoota qabeenya qaban barbaadee iyyafatee hidhee bizineesii mataasaa itti daldalachaa jiraachuu isaallee ifaaf ifatti mul'achaa jira jechuudha. Gochaadhaan kan qabatamaadhaan argamaa jiru keessumattuu magaalaa Geedoo humni addaa poolisii naannoo gara buufata isaa irratti namoota hedduu yeroo mara ni hidhaa achirratti qarshii fudhatee gadhiisaa isa kaan immoo yoo barbaade qarshii muraasni yoo kennameefillee fuudhee gara waajjira poolisii seera qabeessatti ol dabarsa jechuudha. Waraana yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti labsame waraana Oromoo mara irratti labsame ta'uu hubachuun gocha duguuggaa sanyii bulchiinsi Abbaa Irree Abiy Ahmed uummata keenya irratti labse waloon qolachuuf hundoof qopheessuutu barbaachisaa jedhan namoonni haala deemaa jiru irratti OMN'f yaada kennan. Kutaalee Oromiyaa mara keessumaa immoo iddoowwan lolli deemaa jiru hundatti qeerroo fi uummanni wal ijaaruun sochii waraana bilchiginnaa akka danqu uummata isaa akka baraaruu fi obboloota isaa fi ilmaan isaa qabsoo hadhaawaatti jiraniif tumsa gama isaatii akka mul'isus dhaaman. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jiruu fi lafa jirutti kan inni gochuu qabu dirqamni isaa impaayera biyyattii kana keessatti yeroo sabaaf sablammoonni kamiyyuu hidhannoodhaan saba Oromoo hidhannoo hin qabne kana qofa irratti duulanii daboo kadhatanii irratti duulanii balleessuudhaaf Oromoof Oromiyaa balleessuuf yaadan kanatti uummanni Oromoo lafa jiruu fi waan qabuun hidhannoo qofaatiin bilisummaa isaa akka mirkaneeffatu jala muree beekuun dirqama ta'achuu barbaada jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin qeerroo fi qarreen Oromoo mana ta'anii dhumuurra qabsoo geggeeffamaa jirutti akka makamaniif waamicha dhiyeesseera. Waraanni Oromiyaa irratti labsame osoo hin taane isin fixuuf kan labsamedha. Kun ammoo iddoowwan garaagaraatti qabatamaan mul'ataa jira kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo dargaggoon Oromoo mana taa'ee dhumuun hin barbaachisu jedheera. Namni kamuu kallattii isaa afaan ja'uun qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamu kana tumsuun waraana bulchiinsi Abbaa Irree Itoophiyaa Oromiyaa irratti labse qolachuutu barbaachisaa jedhe. Hawaasni iddoowwan lollitti geggeeffamu jiraatus nageenya isaatiif of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhaameera.